Akkam jirtu hordoftootaa fi jaalatamtoota chaanaalii baruuftu har'a kan waliin barannu baayoloojii kutaa salgaffaa waliin barannaa haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Egaa chaanaalii kanaaf warreen haarawaa taatan sabskiraayib gochuun maatii ta'an isiniin jedha. Yeroo sabskiraayib gootanitti isin fayyada. Sababni isaas yeroo sabskiraayib gootanitti jechuudha. Viidiyoo haaraa yeroo galaqqifnutti viidiyoon haaraa galaqqifameera jedhee isin beeksisa. Kun immoo akka barnoonni isin jala hin dabarre isin fayyada jechuudha. Kanaaf subscribe gochuun maatii ta'an isiniin jedha. Egaa baayoloojiin kutaa salgaffaa kun boqonnaa 6 kan inni qabu. Boqonnaa 6 isaayyuu chaanaalii kanarratti gadi fageenyaan kan waliin barannu ta'a. Kan isirraa eegamu chaanaalii kana hordofuu qofa jechuudha. Egaa unit 1 maal jedhaa? Introduction to biology kan jedhudha. Unit 2 immoo characteristic and classification of organisms kan jedhudha. Unit 3 cells kan jedhu. Unit 4 reproduction. Unit 5 human healthy nutrition and diseases kan jedhudha. Unit inni dhumaa immoo the last unit ecology kan jedhudha jechuudha. Isaan kana hunda isaayyuu chaanaalii kanarratti kan gadi fageenyaan waliin ilaallu ta'a. Egaa har'a kan waliin ilaallu unit 1dha. Introduction to biology kan jedhudha. Egaa unit 1 kun toopikiin of jalaa qabu seekshiniin of jalaa qabu jechuudha. Asirratti tarreeffameetii jira. 1.1 definition of biology kan jedhu. Hiikaa biology 1.2 1.2 why do we study biology? Biology maalif kan qo'annu? 1.3 the scientific method tooftaa saayinsawaa jedha kallattiidhaan yeroo hiiknu. 1.4 immoo tools of biology biologist jedha. Biologistoon kan meeshaatti isaan fayyadaman jechuudha. Tools of biology mata dureewwan xixiqqaa lama of jalaatti qaba. Laboratory tools, field tools. Meeshaawwan laboratoriitti fayyadamnuu fi akkasumallee fiildii irratti fayyadamnu, dirree irratti fayyadamnu jechuudha. 1.5 in handling and the using of light microscopy. Egaa microscopy akkamitti akka qabannuu fi akkamitti akka itti fayyadamnudha. Innis illee akkasuma lama kan inni of jalaatti qabu. Toopikoota xixiqqoo lama kan inni of jalaatti qabu. Part and function of light microscopy. Partii isaa fi akkasumallee function isaa kan light microscopy jechuudha. Handling and using microscopy. Microscopy akkamitti akka qabannuu fi akkamitti akka itti fayyadamnudha. Inni dhumaa immoo toopikii inni dhumaa general laboratory safety rule. Egaa laboratory keessatti of eeggannoo nuti gochuu qabnu ni jira. Isaan seerota isaa kan waliin ilaaluudha jechuudha. Learning competency immoo asirratti erga boqonnaa kana xumurtanii booda waan isin baruu qabdan kaayetii jira. Define the biology, explain why biology study, plan a biological investigation using the scientific method, identify some common tools of biology, utilize microscopy, skilled general laboratory safety rule. Isaan kana baruun dirqama ta'a jechuudha erga unit 1 kana xumurtanii booda jechuudha. Introduction to biology isa jedhu kan erga xumurtanii isaan kana baruun dirqama ta'a. Egaa 1.1 maal jedhaa? Definition of biology kan jedhudha. Objectivity isaa gaafa ilaallu toopikii kana erga xumurtanii booda waan baruu qabdan asirratti isinii kaayatii jira. At the end of this section the student will be able to jedha. Define the biology. Biology define gochuu qabdu, ibsuu danda'uu qabdu. Explain the relation of biology and other subject. Kanas explain gochuu qabdu, ibsuu danda'uu qabdu jechuudha. Biology'n hariiroo inni subjectoota biraa faana qabu jechuudha. Kee termii kana yoo ilaallu jecha ijoo kana yoo ilaallu jechuudha. Biology jedha. Biology jechuun maal akka ta'e waliin haa ilaallu.
biology come from two Greek words. Bios means life and logos means steady. Biology nga jecha Greek lamarraati kan inni dhufe. Biosii fi logos kan jedhudha. Bios jechuun life yoo ta'u lubbuu yeroo ta'u jechuudha. Life jechuun bios jechuun life jechuudha. Innis hiikni isaa jechuudha life jechuudha. Life jechuun immoo lubbuu jechuudha. Logos jechuun immoo maanni steady jechuudha. Steady jechuun qo'achuu jechuudha. Kanaafuu lubbuu qo'achuu ta'a jechuudha. Biology is the scientific study of life or living things. Egaa biology'n waa'ee maaliiti kan inni qoratu jechuudha. Waa'ee lubbuuti. Akkasumallee waa'ee lubbuu qabeeyyii. Waa'ee lubbuu qabeeyyiiti kan inni qoratu. What does it mean to be alive? Lubbuu qabeeyyii jechuun maal jechuudha? Lubbuu jechuun maal jechuudha? Gaaffii nu gaafata. It seems very difficult to objectively define a life. A simple sentences. Egaa lubbuu jechuudha. Hima salphaadhumaan ibsinee bira darbuun ni ulfaataa jedha. But we recognize the life mainly by common characteristic shared by living system. Egaa warreen lubbuu qaban amala isaan agarsiisanidha kan nuti ilaallu jechuudha. Warreen lubbuu qaban kan jennu characteristic isaan agarsiisan ilaalla waliin. Living things are composed of one or more cell. Egaa lubbuu qabeeyyii kan jennu seelii tokko yookiin seelii tokkooti olirraa kan ijaaraman jechuudha. Yookiin seelii tokko yookiin seelii tokkooti ol kan qabanidha. They can grow, guddachuu danda'u, reproduce, bakka wal buusuu danda'u. They transmit genetic information to their offspring. Genetic information isaanii kana jechuun genetic isaanii amma fakkeenyaaf ofoo fudhatan matuma keessa yoo fudhatan jechuudha. Isin genetic information eessarraatti kan isin fudhatanii haadha keessanii fi abbaa keessan irraatti kan isin fudhatan. Kanaafuu kana gochuu qabu jechuudha. Kana kan godhan jechuudha lubbuu qabeeyyii gaafa jennu. Maal kan godhan? Kan guddatan, kan bakka wal buusan akkasumallee genetic information isaanii kan dhaloota isaaniitti kan dabarsan jechuudha. They need the energy to accomplish the work. Energy kan barbaadanidha hojii tokko hojjechuudhaaf. Amma fakkeenyaaf sammuun keessa yaaduudhaaf maal barbaada? Energy gaafata. Deemuudhaaf energy gaafata. Kanaafuu energy itti fayyadamna jechuudha. Deemuudhaaf energyidha. Haasa'uudha. Isan haasa'u kanallee energy fayyadameen isinitti haasaa jira jechuudha. They can maintain relatively constant internal condition, homeostasis, and they are capable of evolutionary adaptation to the environment. Maannigaa wantoota nu barbaachisan gara keessatti fudhachuu, wantoota nu barbaachifne immoo gara alaatti baasu. Kun common characteristic living systemiti jechuudha. Common characteristic living system keessa isa tokkodha jechuudha. Fakkeenya fudhatan homeostasis organs warreen ta'an somba keessan fudhachuu dandeessu. Somba keessan wantoota nu barbaachisan gara keessatti fudhata, wantoota nu barbaachifne immoo gara alaatti kan baasudha jechuudha. Maanni wantoota nu barbaachisan oksijiinii gara keessatti fudhata, wantoota nu barbaachifne immoo maal godha? Gara alaatti baasa. Carbon dioxide gara alaatti baasa jechuudha. Kana kuni common characteristic living systemiti jechuudha. Akkasumallee they are capable of evolutionary adaptation to the environment. Egaa environmentii adapt gochuu. Environmentii sun baruu jechuudha. Yeroo qorraa maanni yeroo qorraa fakkeenya fudhatan qaamni keessan maal ta'a jechuudha. Rifeensa kaasuudhaan akkasuma walitti butamuudhaan kan argitanidha. Sun maanni adapt gochuuf jechuudha. Environmentii sun baruudhaaf. Kun egaa maanni common characteristic living system keessaa isa tokkodha jechuudha. Environmentii sun baruudhaaf jechuudha. Yeroo
aduusillee akkasuma qaamni keessan ni jijjiira jechuudha. Ni jijjiirama. Maaliifidha jechuudha? Environmentii sun baruudhaaf, naannoo sun baruudhaaf. Inni taan what is a scientific study kan jedhudha. Biology is a study about living things using a scientific method that involving asking a question, suggesting possible answer, and testing for the validity of the answer through experimentation. Egaa baayolojistoonni jechuudha. Kan baayolojii qoratan jechuudha. Waa'ee lubbu qabeeyyii ni qoratu. Maalitti fayyadamuudhaan? Scientific methodiitti fayyadamuudhaan. Scientific methodiitti fayyadamuudhaan. Tooftaa saayinsawaatti fayyadamuudhaan jechuudha. Involving asking a question. Maaliin jechuudha? Egaa scientific methodiin jechuudha. Seera qaba. Tartiiba qaba. Akkamitti akka qoratamu jechuudha. Karaa saayinsawaa qorannoo tokko yeroo qorattan seera qaba, tartiiba qaba jechuudha. Innis maali? Asking a question, gaaffii gaafachuudhaan, suggesting possibly answer, deebii ta'uu danda'u tilmaamuudhaan, testing for the validity of the answer through the experiment. Akkasumallee gaaffii isa hin ta'a jedhanii tilmaaman sun maal godhu jechuudha? Qorachuudhaan, test gochuudhaan jechuudha. Mirkaneessuudhaaf maal godhu? Experimentii gaggeessuu qabu. Kana jechuun qorannoo gaggeessuu qabu. Hin ta'a isa jedhan sun, hin ta'a jedhanii isa tilmaaman sun maal gochuu qabu? Yaalii gaggeessuu qabu. Maal mirkaneessuuf jechuudha? Isa suggest godhan, isa tilmaaman sana. Dura maal godhu? Gaaffii ni gaafatu. Gaaffii gaafatu. Kun maaf akkas ta'e jedhanii gaafatu. Sana booda sababa isaa ni kaa'u. Ni tilmaamu jechuudha. Tilmaama isaanii sun immoo qulqulleeffachuuf maal godhu jechuudha? Validity isaa mirkaneessuuf qulqulleeffachuuf maal godhu? Qorannoo gaggeessu. Qorannoo gaggeessu jechuudha. This scientific study follows the study of structure and process that we can verify, observe, and measure. Egaa scientific study'n qorannoo saayinsawaa kan ta'e jechuudha. Sirna qaba, adeemsa qaba yeroo qorattan jechuudha. Safartuudhaanis ta'uu danda'a. Akkasumallee observe gochuudhaanis ta'uu danda'a. They are directly and indirect with the help of tools and technology such as a microscopy. Egaa kallattiidhaan isaa ta'u alkallattiidhaan meeshaalee ni fayyadamne jechuudha yeroo qorannoo gaggeessinu. Akkasumallee meeshaalee karaa warreen teekinooloojii ta'an kan akka maayikirooskooppii fa'aa fayyadamuu dandeenya jechuudha. What relationship does biology have with other field of natural science? Maal jedha? Biologiin hariiroo akkamiiti kan inni qabu fiildota kanneen biroo faana jechuudha. Natural science warreen ta'an faana. Warreen saayinsii uumamaa ta'an faana hariiroo akkamiiti kan inni qabu kan jedhudha jechuudha. The study of biology is a point of merging information and tools from all natural science. For example, information about naturally occurring element in living organisms, chemical bonding, molecule, acid, base, and other relating things can be studied using tools and principle of chemistry. Egaa yeroo biolojii qorannu jechuudha. Maanni hariiroo inni saayinsii uumamaa faana ni qaba. Fakkeenyaaf fudhattan information waa'ee elementoota in living organisms living organisms keessatti argaman elementoota waa'ee sana information isaa yeroo barbaannutti akkasumallee waa'ee chemical bond, waa'ee molecule, waa'ee acid, waa'ee base and other
related things can be studied using the tools and principle of chemistry. Egaa waa'ee isaan kana baruudhaaf maanni beekumsa keemistirii nu barbaachisaa jechuudha. Kanaafuu hariiroo waliin qabu. Fakkeenya fudhatan garaa keessan keessatti beezii hagamtu jira, asiidii hagamtu jira kan jedhu keessatti sirna nyaataa keessa fudhatan garaan keessa maal qaba? Asiidii ni qaba. Asiidii hagamtu garaa keessan keessatti barbaachisa. Haga kamtu immoo hin barbaachisu kan jedhu yeroo qoratutti jechuudha. Maanni beekumsi keemistirii ni jira jechuudha. Keessa ni jira. Kanaafuu hariiroo baayoloojii faana ni qaba jechuudha. Other scientific concept like conversion of radiant energy into organic molecule by photosynthesis is studied with the knowledge of chemistry and physics. Egaa plant tokko keessatti jechuudha. Biqiltuu tokko keessatti photosynthesis ni gaggeeffama. Photosynthesis kan gaggeeffamu egaa ifa aduutiin. Ifni aduu sun anniisaan ifa aduu sun jechuudha. Maaliin gaa ifa aduu gaafa jennu gaa eenyu faana wal qabata? Fiiziksii faana wal qabata. Maaliif energy waan ta'eef jechuudha. Anniisaa waan ta'eef. Inni immoo eenyu faana wal qabata? Fiiziksii faana wal qabata. Akkasuma immoo photosynthesis keessatti baala keessatti jechuudha. Maanni chemical reaction ni gaggeeffama. Wal nyaatis ni gaggeeffama. Sun immoo kan qoratu eenyudha? Yeroo photosynthesis gaggeeffamu gaa wal nyaatis ni gaggeeffama. Isa immoo kan qoratu eenyudha? Keemistiriidha. Kanaafuu beekumsi sun kan eenyu jechuudha? Kan keemistirii fi kan fiiziksii jechuudha. Kanaaf baayoloojiin naachuraal saayinsii kanneen biroo, saayinsii uumamaa kanneen biroo faana hariiroo ni qaba jechuudha. Egaa mata duree itti aanuun tokko tuqaan lama why do we study biology? Biology maaliif qorannaa kan jedhu walitti deebina. Haga amma ilaale kana keessatti bakka gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti na barreessaa. Anillee bifa short viidiyootiin viidiyoo kabiroo isiniif dalagaa jechuudha. Yoo kan isiniif hin galle jiraate.